Galatomi. Ani galata sirraan barbaadu shi. Inno disee ishee bira deemeera. Mara kina qabare tooli jiraatan. Injaallata. Jaalalli dhuga si keessa jirti. Isheenis midhamteetti. Si caala isheenis si jaallatti. Mara kina qabare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam nagaa jirtu fayyaa keessanii jecha. Intalli na biratti argitan kuni sin barbaade jettee yeroo dheeraa irra deddeebistee bilbilaa turte. Si argachuudhaaf ayyamamaan turre. Ammas wanti biraa uumamee akka jireenyi warra kanaa hin diigamne ciini kun karaatti akka nafne yeroo masanarraa qabdeet kan isheen naa bilbilaa turte. Waan sitti muun qabaa, waan sitti dubbadhuun qaba naan jette mee ishimarraa dhageenya jechuudha. Beezaa jedhamti, hiriyyaa Ayyuu faadhaati. Beez. Hiriyyuma Ayyuu qofaan gootee maanni. Hiriyyaa makeenyaadha. Jalqabaan madumatti wal beeyna. Walumaa galatti. Garummuutu fuula badaanaan kennitu. Kanaaf hiriyyaa Ayyuu innaa itti xiqqoo ammayyuu natti dhagahamaa jira. Lamaan keessanuyyuu. Eeyyan. Hiriyyummaa lamaan keessanuu awaan ta'eef. Maalidhaaf har'aa miti kanaanaaf si yookiin immoo anaaf Ayyuu fa'aa wal beeynu. Tureera waggaa dheeraa miti waggaa dheeraadhaaf wal beeyna. Namti bilbilaa hin kaaftu. Ayyuu kee malee nama biraan dhageessu. Inumaan nagaa normaali. Hundumtu darbeera. Har'a geenyeerra. Har'a garuu rakkinni sitti hammaatee waa hedduu dabarsitee. Anillee waa hunda waan argaa dhufeef kanaaf gara sitti hin jabaanne. Akka kee garuu isin gidduu galuudhaaf miti maqaa kee dha'uudhaaf natti ulfaataa ture. Akka gochaa kee jechuudha. Maalidhaaf dhugaa akka naman kabajnee fa'aa si lakkaa'an ture maani. Maalidhaaf yeroo baay'ee siifan bilbilaa. Gaafa ayyaanaa fa'aa si bilbilee ilaaltee maa waanuma dhiistu natti fakkaata. Of course beezii maali amma kanatti dhaani gara sitti baqa waa'ee kee haasa'uudhaaf xiqqoo natti ulfaata. Garummoo waa'ee keessan sirreessuu waan hin qabuuf waan nan dandeessisnee afeen dhufee malee har'aayyuu si'u. Yaa nagala amma fakkeenyaaf wal biratti yoo toonu arganii manaamni ispeeshaalii yeroo isaanii cidha diggifachuudhaa fi walii gaddeemaa turan sana keessatti aniifati wal biratti otoo argamne wanta tokko otoo waan isheedhaan natti himtee atumti na biratti argamuun hiika biraa qabaachuu mala maybe kanaaf nuuf ittisaa ture of dhorkaa ture maal ammarra immoo wanti hundi darbeera isaanis ol fuudhanii jiru. Like Ayyuunis waan barbaadde sana waan keessi ishii fedhe sana galmaan gaatee jirti. Sa'iidis waan barbaadu sana raawwatee jira. Kanaaf amma wal arginu dhabnus badaahii kan qabaatu jechuudha. Yeroo sumayyuu ani yaada biraan kan qabne hin beekta. Garuu mootuyyuu akka nama tokkotti sitti fakkaachuu danda'a. Garuu immoo ani waanuma dhugaa jirtu kanaa ifa baasu waan hin barbaaduuf. Isheenis obboleetti koo hiriyyaa koodhaatis akkasuma waan ta'eef waan itti gargar baasee isin ilaaluu waan hin qabneef. Dhimmuma kana afi malee ammeenyumaa yaanillee. Har'a wal arguu keenyaaf iyyuu safaa galatu. Innaa midhamtus, innaa rakkattus hansi faanaa ture. Rabbi tokkichadha malee unuu miti. Ishee jaalallee koo jettee ganama galgala boossuuf Ayyuul keellee miti. Maatii kees miti. Hansi faanaa ture Rabbi tokkichadha. Kanaaf galanni isaan badin yeroo hunda galateeffachuun immoo dirqama nuti ta'a. Akka keenyaatti akka hojii keenyaatti biyya lafa kanarra waan jiraachuu qabnu miti. Araaraa sanuuf baay'isee sinis jajjabeessee humna si ta'ee. Kunoo har'a akka ati dhaabattu hansi gargaaree dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyoodha. Akka namaaf miti normaali. Dhugaadha akkan si argee kanatti hojii dhiistee wabiin duraanii faayadhe akkas deemu dubartoota miti. Namni hundi otoo nama wajjin haasa'ee si barbaadu sana waa hunda dhiistee ishumaaf jettee jechuudha. Kun maal agarsiisa baay'ee akka midhamte. Dhugaa dubbachuudhaaf ani akka kanatti si argaa jedhee guyyaa tokkoyyuu yaadeen beeku. In jaallattaa nan beeka. Waa'ee ishee yeroo baay'ee ni haasofta. Innaa nyaatu seenaa dhugdus ani hin beeku. Maqaa ishee dhooftu malee. Sadarkaa kanarra gahee ture normaali. Nin beeka waan ta'eef har'a nan qosaaka. Innaa durootu sitti himootu na dhageesse amma kana miidhamtu ture. Waan si ajaa'ibu gaafa wayii like teenyee jirra. Nyaachuudhaa fi nuti musliimoonni bismillaahi jennee ijoolleen nu wajjin turan immoo maqaa waaqayyootiin jedhanii gaafa nyaachuudhaaf kaan isiin bahaa jirti gadi Ayyuu jedhanii. Asno jedhee misire. Bakka amma nyaannu jedhanii ijoolleen jechuudha adda.
Ay waan beekuudhaaf dhugaa waan itti qoosnullee miti. Waan ati keessa tartisitu beeka. Haalli as keessa jirtullee immoo dubbachaa jira. Maalaaf viidiyoodhaan hojjetee uummataaf illee anillee nan si hordofa. Gamanumaan jechuudha. Subscribe nan godha, like godha. Ay mucaan kun maal ta'aa jira hin jedheen waggaadhaan gadduma maal ta'aa jira mucaan kun garuu. Dhugaa baay'ee dhuma nama rartee dhugaa. Kanaaf murteessiin gara keetti dhufe. Akka kanatti midhamuu qabdu. Hojii kee dhaabdee jaalallee koo jettee kaayyoo kee abjuu kee hunda dukkaneessisee mana taa'uun qabdu dhugaa dubbachuudhaaf. Jireenyi itti fufaa waqa. Garuu immoo amma akka kanatti of gad qabuun qabdu. Waan si keessa jiru immoo baastee itti fayyadamu. Hojii raawwachuu sirra jira. Amma kana midhamuu qabdu dhugaa dubbachuudhaaf. Ilmi dhiiraa kanatti bu'aa ani hin beeku. Tarii mucaan kun pirankii gochuudhaaf bu'aa jira jedhee innaan ilaalu immoo dhuguma akkasuma alaayifiin keerreel. Baay'ee dhuman gaddee garuu mootuyyuu hayyuu faanaallee wal biraa jirra waan ta'eef. Isheenis amma baay'ee dhuma gaabbiteetti. Sayidoo faanaa jireenya eegallu isheetti baay'ee dhuma. Ganama galgala boossi. Maal ta'a otoo duraan wabii wajjin jiraadhe maal ta'a ennaa inni anaaf jedhee ba'u anaaf jedhee sagadu waa hedduu aarsaa inni kaffalu maal ta'a otoo hin dhaga'ee ture. Dhugaa dubbachuudhaaf. Beezi ayyuutu bana jedhe. Hin amantu bar. Hin amantu amma haalli amma isheen keessa jirtu baay'eedhuma ulfaata isheen illee deebitee baay'eedhuma gaabbiteetti. Ayinaa nan beeka garuu gaabbitee ayyuun sadarkaa kanatti otoon wabiitti heerumee jiraadhe otoon isa jaalladhee jiraadhe yaadee jiru si kaasteetti. Dhugaan si jedhaabe. Otuma ishee bira jiraadhe jechuudha bilbila gara keetti bilbileen haasofsiisuun hin danda'a. Riikardii godheyyuu si fiduun hin danda'a. Ayyuu maal taate gaafan jedhu maalan ta'a jettee waan dur balleessee har'a natti dhaga'amaa jira. Maal ta'a innaa sanna gorsitee jiraattee beezinaa jette. Maal ayyuu an durumaayyuu si himaan turree gaafan jedhu natti hin fakkaanne ka yeroos. Natti hin fakkaanne. Jireenya gaarii waanuma Sayidoo wajjin hin jiraadhu. Akkasin se'aa ture. Jaalalluma dhugaaniyyuu waan na jaallatu natti hin fakkaanne mucaan sun waan qosu fa'aa natti fakkaata waan akkasii jetti. Garuu amma baay'ee dhuma midhamte. Argitee kaa. Kanaaf Sumatu kana siin jedhee garuu. Akkan soomnee beektaa miti. Ayyuutu kana siin jedhee ofuma keef uumtee akkan dubbanne beessa. Hin amantu miti har'a. Yaa hin beektaati yeroo baay'ee laayik yeroo dhuftu kana dura maal yeroo qoosee mata badheen deema amaluma kootii garuu har'a waanuma dhugaa fideen dhufe waanuma dhugaa citima dhugaa. Serious. Yes, I am serious. Ingiliffaan sitti qaaqobsiisa amantaa. Andi. Ayyuun gaabbitee naan jechaa jirta. Eeyyee. Yaamuyyuu bakka wayiin doomteenye si bilbilu. Nilleen ta'u waamuulilleen ta'uuti. Akka ati amantuudhaaf maal gochuun qabaree? Ragaa maaliin qaba? Maaliitiin si amana? Akkamiin si amanuu danda'a? Akka ati amantuu bilbilee fi ishee faana innaan haasa'u si dhageessisuun hin danda'a. Eenyu wajjin yeroo isin haasoftu dhageessee? Anuma wajjin haasofti. Waluma bira ollaa mitire? Wabi har'ayyuu nan amantuu. Dhimma kana fideen si biraa dhufa otoo ani aayidiyaa biraa yookiin immoo yaada biraa gara keetti otoo hin qabaadhee. No, intalli yeroo san akkasitti maraataa turte sun. Sayidiitti yeroo malee jettee akkas maraataa turte suni maaltu ishee gabbisiisa? Maal wanti ishee gabbisiisu maal? Iyyumatu kana jedhee beessi amani. Na amantis na amanuu baattis garuu hamma haalli isheen keessa jirtu dhugaa dubbachuudhaaf baay'eedhuma ulfaata maaliidhaaf? Nan beekaani haala isheen keessa jirtu bareechee. Sayidoon ishee biraan jiru ko'uma ishee jirti. Imboos anan iyyuu baay'ee si saalfadhee na jettee beezii si saalfadhee ija kee dura ta'eyyuu haasa'uu hin dandeenye. Maal taate ayyuu gaafan jedhu maal ta'a otoo dur akkasumatti himtu dhiirama si jaallatutti otoo heerumte kana si jaallattu dhiistee otoo naa jettu baay'eedhuma garaa na nyaatte dhugaa dubbachuudhaaf. Sayidoon fakkeessisuudhaaf bakka malee jaalala dhugaa isheef hin qabu ture. Isheenis kana hubatteetti. Yeroodhumaaf jedhee. Isin gargar baasuudhaaf jedhee akkasii raawwatee malee jaalala tokkoyyuu hin qabu inni ishee. Wabiyyee.
Ani nama ni jedhe namaasisu sirrattisu. Garummotu iyyuu haalli amma ayyuun keessa jirtu dhugaa dubbachuudhaaf baay'eedhuma ulfaata baay'ee. Deemi ilaalis hin jedhu ani. Barbaaddoo ishee kaameraadhaan qabamtuni odeessii fiduu ishee. Ani isalleen barbaadu normaalii. Sayidoon amma ishee faanaan jiru. Ishee dhiisee ishee bira badeera dhugaa dubbachuudhaaf. Wanta akka waan akka duraanii bashannanan sanatti fayyadaman sana waan takka hin qabdu jechuudha waan itti jiraattu iyyuu. Jireenya ndoom laayee fi biraatti amma akka seenne iyyuu rabbiin tu ishee haa tiksu ishee haa eegu. Aariidhaan jechuudha. Dhugaa wabii dhugaan si himaani. Ayyuu ishee bareeddu sana ishee amma si jaalladha innaati jettu ishee si arguun fedhu kan jettu sana sitti fakkaatte amma jilgeeffattee gara keetti iyyuu dhufuu dandeessi. Jiraachuu qofaaf miti. Dhiifama sirraa argachuudhaaf. Otoo inni dhiifama naa godhe tarii jireenya fuuldura kooyyuu bareeda naaf ta'a. Yoo inni dhiifama naaf hin goone garuu jireenya nama biraa wajjin jiraachuu miti. Lubbu kooyyuu akka hin jiraadhu waan beekaa jetti. Du'aaf haa hawwiti. Otoo qorichaan dhugee du'ee faayetti. Faallaa ta'e bargalagaltoo natti ta'e dur situ maqaa isheedha amma garuu ganama galgala yaa uumaa ko yetti yaa uumaa ko yaa rabbi amma illee pirankii biraa akka hin taane. Haalli amma isheen jirtu ishee akkam godheen si haa ibsu ree. Ayi nan beeka maal ulfaata keessa akka isheen jirtu Sayida akka bira hin jirree maal bareechee hin beeka normaalii. Maaliif isheen hubatteera? Atis midhamteetta. Ayi kuni ko waan ati keessa dabartee sana isheen illee dabarsitu jettee shumarratti gattee dabartaare. Ilaa beezi amma yeroo darbanii viidiyoo hojjedheen jira viidiyoo hojjedheen ture maybe viidiyoo hojjedhe sanarra dhaabbattee maal anaatiin prank gochuudhaaf yookaan anatti qoosuudhaaf maal yoo ta'e kun jireenyaadha ati sumuu dandeessa ta'a. Laala jireenyaadha kun jireenyatti qoosu prankiin sa'aatii ani prankitti hojjedhu iyyuu sa'aatii iyyuu hin qabu. Hojii dhiiseen dhufe siyaasa hojjechuudhaaf. Dhugaa jirtu sitti himuudhaaf ana sitti argamee malee. Nan argattu kana booddee. Amma maal godheettaati amma mee akkaati akka beeziitti akka hiriyaa keenyaatti nama heeruu nama nikaa nama biraa ofirraa qabu. Gaabbuu dandeessita maaf hin gaabbitu? Suurri nama gaabbisiisuu danda'a akka jalqaba yaadan sana ta'uu baachuu mala normaalii. Akka yeroo isaa bakkee dhalaalluu sana miti jireenyi wanti jedhamu kun speeshaalii addunyaan gaa'ilaa kun xinnoon ulfaata. Chaalenjii hedduu qaba normaalii. Akka yeroo sanaa uttaaluun akka yeroo sanaa maal jechuun maal naannis immoo yeroo hunda ishee hammatee ishee biran taa'u. Achittis immoo jireenya ulfaataa keessa jira inni iyyuu jechuudha. Jireenya ishee laaqee bade. Naman taane gara jireenya keetti waaqayyoomtu sitti hin fidiin dhugaa. Maal ta'a yeroo sana amma akka hiriyaa dhugaatti isheetti illee himee wabiin bara akkana si jaallata. Soobanii ararsoon jedhamu jira miti. Dhugaa jirootu yeroos inni illee yaada bira waan qabuuf sa'aatii kanatti kan hin taane keessa seenee malee dhugaa dubartiidhaaf nama kabajaa qabuutu ta'e ishumaafiyyuu jechuudha. Ishumaafiyyuu wabiin dhuguma si jaallata bara. Akka kana si qooruudhaafi. Jedhee isheetti himaa ture dhuguma ishee jaallata otoo ta'eeyyuu jechuudha. Malee jireenya ishee boorcee akka kanatti daandii irratti ishee gatee hin deemuu ture. Dhuguma ayyuun hin jaallatta taanaan. No way ani waan si gaafadhu amma hin jaalladha silaa intala hiriyaan koo fuudhee sana baasee nama deebisee haadha manaa godhachuudhaaf himu. Ani kan inni yeroo darbe viidiyoo hojjedhee fi ammas akka ishee jaallatu dhugaana bira jiru reyaalitii sana bira jiru. Namoonni irra deddeebiidhaan ijoolleen keessaan na dubbisu ati maaliif hin fuutu ati maaliif akkas hin gootu gaafii jedhee natti ka'aa ture sanaa fi ani stiil jaalala ishee kanarraa hafuu hin dandeenye ishee dagachuu hin dandeenye jechaan ture malee amma deebisee otoo ishii gara koo deebisee nan fuudhaayyuu jedhe haraama kuni completely seeruma uumaatillee ta'uu namuma biratti iyyuu fudhatama hin qabu waan kun jechuudha waan baay'ee ulfaatudha normaali baay'ee mabaqqa jireenyu I don't know. Maaf jireenyi koo akka kasteen naagalu. Mee maal godhi jettanii? Ati akka keetti. Akka ati jaallattu ammayyuu dubbachaa jirta. Uummanni iyyuu hin beeka. Irra deddeebite ammayyuu nan jaalladha jechaa jirta. Maa rakkoo qabaare ammayyuu otoo waliin jiraatan. Innoo dhisee ishee bira deemeera. Maa rakkina qabaare otoo waliin jiraatan. Hin jaallatta. Jaalalli dhugaa si keessa jirti.
Isheenis midhamteetti. Si caala isheenis si jaallatti. Maal rakkina qabaadha? Durumaayyuu boonu barbaaddee sitti koru barbaaddeetii malee barsi jaallattu. Sheexaanumatu ishee dogoggorsiise gidduu sana Sa'iidoo akka sheexaanaatti isheetti erge ati mootuyyuu jaalala dhugaa anaaf qabdi kan jedhu mirkaneessuudhaaf ishee gara isheetti ergite inni garuu akka sheexaanaatti ta'e isin gargar baase. Amaluma keenya waan ta'eef boonuun amaluma keenyaadha. Kanaaf hubadhuu fi in jaallatta nin beeka atuun beekta ummannis hin beeka maal rakkina qabaare ammayyuu waliin jiraata. Akka ishee nama jaallattu kana booddee argatta jedhee yaadu waggaa meeqa bu'aa fi turteetta. Hojii kee dhiistee waa meeqa dhabdeetta. Karuma ta'een waa ta'u isheenis gaabbitee deebiteetti maal araramtanii waliin jiraatan. Eenyutti qaaqaa jira? Anuma waliin jirta normaalii na dhageessettaa garuu waan hin si jedhee. Yaa si dhagahin jira. Ati akkam naa goota sitti fakkaate ani yaada kana fiddee na biraan ga'uu keetiifis guddaa galatoom. Ati isaa uumtuu ayyuunis yaa jettuu maal kana booda normaalii waan furmaata qabu miti waan kun jechuudha. Hedduu ulfaata waan ta'eef jechuudha. Hedduu ulfaata. Hedduu waan ulfaatuuf ati jaboo naa galatoom. Tole waan naa yaadde. Nana amannee jechuudha ammayyuu waan si jedhe. No be si amanuu baachuu otoo hin taane otoo si amane iyyuu waan fidu waan hin qabneef kana booda nikaa ofirraa qabdi jechuuni haadha manaa nama wayiiti jechuun immoo akkamattuu baasnee haasa'uun waa'ee isaanii iyyuu dubbatuun xinnoon ulfaata beektee akka sammuu afaanuma hin jaalladha itti malee dhuguma si keessa jaalalli hin jirtu jechuudha akkas taanaan immoo. Akkas miti ati galatoometi waanuma hundaaf iyyuu. Galata sirraa fudhachuudhaaf ani hin dhufne durumaayyuu waanuma dhugaa jirtu sitti himuudhaaf hin dhufe malee akka ati na galateeffattuuf miti. Maaliidhaaf akka ati na dubbisnee ana akka baja hin qabne ciruma nin beeka waan ta'eef kanaaf hin dhufne ani. Wabi. Kan inaan sin jedhu kana booddee anis si biraa dhufee waa'ee kanaa haasa'u miti fayyaa nagaayyuu sin hin jedhu. Anannoo na shakkitee moo nan amanne? Si amanuu miti guddaa galatoomii jedhee man yaada. Ani galata sirraa fudhachuuf hin dhufne. Galata si barbaachaa hin dhufne dhugaa jirtu si himuudhaaf hin dhufe. Barbaaddu riikardii godhee si fiduun hin danda'a. Maal gochuufan si kadhadhaani? Anan soobduu na gochuudhaaf ati garuu. Ani galata sirraan barbaadu.